Hordoftoota fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu lafaaf bakka jirtanitti akkasumallee immoo obboleewwan amantaa biraa taatanii bakka adda addaa teessanii chaanaala koo daawwachaa na jajjabeessaa jirtan nagaa lafaaf bakka jirtan isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu guyyaan har'aa Febraarii 3 baatii 2025 jechuudha. Olmaa sharafaa Hawwaalaa yookiin gabaa gurraacha akkasumas immoo bilaak maarketii kan jennu dabalataanis immoo biyyoota muraasa immoo karaa baankiitiin illee isinii qabadhee dhufeetiin jira jechuudha. Egaa kanatti aansuun namoonni chaanaala koof haaraa taatan subscribe, like, share gochuudhaan na jajjabeessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Oliirra godhadhaa obboleewwan keessan yookiin hiriyoota keessaniif immoo share godha. Egaa kanatti aansuun guyyaa har'aa sharafa akka qabadhee isinii dhufe jechuudha. Akkuma beekamu karaa baankiitiin karaa gabaa gurraachaatiin special keessumaa yeroo hundumaa jijjiirama qaba. Ganama galgala guyyaa saayitii irraa gara saayitii jijjiirama qaba waan ta'eef guyyaa guyyaan simbiraan ga'uudhaaf abdiin qaba jechuudha. Egaa tokkoffaa irraa Ameerikaa doolaarrirraan isinii ka'a jechuudha. Ameerikaan doolaarri tokko guyyaa har'aa oolmaan isaa karaa ethiobilackmarket.com 149.54 oolee jira akkuma beekamu jechuudha. Egaa guyyaa kaleessa naannoo 148 saantiba wayii ture. Har'a immoo naannoo 49.54 jechuudha. Egaa akkuma guyyaa muraasan dura gar malee gadi bu'e amma immoo ol ka'aa adeemaa jira jechuudha. Ol dabalaa adeemaa torban tokko ol ka'aa torban tokko immoo gadi bu'aa jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin immoo Ameerikaa doolaarri tokko 124.0 yookiin immoo duwwaatiin oolee jira jechuudha. Akkuma beekamu naannaa ji'a tokko olii fi bakkuma tokko jira jechuudha. Yaa'u badaan jijjiiramne akkasumas immoo kanan isinii himaa jiru karaa baankiitiin karaa nigidi baankii yookiin immoo commercial bank of Ethiopia baankii daldala Itoophiyaati jechuudha. Baankolee jiran hunda isinii fiduu hin dandeenye sababiin isaa kan nuti fayyadamnu commercial baankii jechuudha. Karaa gabaa gurraacha karaa barbaadan baankolee jiran keessa filattanii galchuu dandeessu. Garuu kallattiin biyya alaa teessanii gara biyya yeroo ergitan commercial bank of Itoophiyaadha jechuudha kan itti ergamu. Kanaaf yeroo hundumaa nigdi baankii irratti isiniif xiyyeeffadha jechuudha. Akkasuma dabalataan kan itti aanu immoo Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 162.60 oolee jira. Inni itti aanu immoo yuuroodha. Yuuroon tokko karaa ethiobilackmarket.com 152.88 oolee jira. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo yuuroon tokko 128.33 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu chaayinaa heewaanidha. Chaayinaa heewaan tokko karaa ethiobilackmarket.com 20.62 oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 182.85 oolee jira jechuudha. Akkanuma karaa baankiitiin immoo paawundi sterlingiin tokko 152.38 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Swiidin kiroonidha. Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 13.25 oolee jira. Akkasuma Omaan riyaalidha. Omaan riyaalli tokko karaa ethiobilackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraacha 386.44 oolee jira. Akkasuma Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin yookiin karaa bilaak maarketiidhaan 39.81 oolee jira. Inni itti aanu Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko karaa ethiobilackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraacha 0.59 oolee jira. Dabalataan Dubai diraamidha. Dubai diraamni tokko karaa ethiobilackmarket.com guyyaa har'aa 40.57 oolee jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu saantiboota muraasa ol dabaleetiin jira innillee. Akkanuma namoonni cheeggoonee ilaalla jettan weebsaayitii qabdanii ilaallachuu dandeessan immoo ethiobilackmarket.com jettanii screenshot irra isiniin ka'aa. Guyyaan har'aa Febraarii 3 baatii 2 2025 jechuudha.
Akkanuma karaa baankiitiin immoo Dubaay diraamni tokko 33.76 ooleera jechuudha. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa riyaalidha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa itiyooblaakmaarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 39.72 oolee jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu isa kanallee namoonni cheegoone ilaalla jechuu barbaadda websaayitii itiyooblaakmaarket.com guyyaan har'aa Febraarii 3 baatii 2 jechuudha. Akkuma 2025 irratti ilaallachuu dandeessu. Akkasuma immoo dabalataa warri Saudi Arabiyaa jirtanii siistemii warri Saudiitti ergaa jiran namni birriin keessan baay'ee ta'e har'allee gaafadheetiin jira 28f adiitiin ergaa jiru warri maallaqa baay'ee qabdanii maallaqa xiqqishuu warri qabdan immoo hanga 100 hanga 500 yoo ta'u warri qabdan immoo 29 ergamaa jira jechuudha. Garuu daldaalonni kanaa gadittis kanaa olittis ergaa jiran ni jiraachuu danda'u. Namni daldaalaan 10 anataa 10 himata jechuudha. Kanaafu daldaalonni hundi adda adda himatu siniin jedha. Akkaataatti baay'isatan immoo sinii gala jedheetii yaadaa jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin immoo jechuudha Saudi Arabiyaa riyaalli tokko 33.0 yookiin immoo duwwaatiin oolee jira jechuudha. Akkasuma Kuwait dinaaridha. Kuwait dinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 481.81 oolee jira. Akkasuma Kuwait dinaarri karaa baankiitiin immoo 394.98 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan dinaaridha. Joordaan dinaarri tokko karaa itiyooblaakmaarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaa 210.1 oolee jira. Akkasuma dabalataan immoo namoonni Joordaan maaliif karaa baankii nuunimtu warri jettan karaa baankii sarchi yeroon godhu Joordaan diinaarirree Bahareen diinaarillee naa hin dhufuu jechuudha. Sababii isaa hin beekan. Naa dhufuu yeroon ani sarchi godhu waan biraa keessa nagasha jechuudha. Malee sinii mu'iisee miti. Akkasuma warri Beerut jirtan immoo Ameerikaa doolaaraan qabachuu dandeessu isiniin jedha. Dabalataan inni itti aanu Bahareen diinaaridha. Bahareen diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 395.37 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.13 oolee jira. Akkasumallee Awustiraariyaan doolaaridha. Awustiraariyaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaa 91.46 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 101.35 oolee jira jechuudha. Dabalataan Israa'el shiqilidha. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 41.23 oolee jira. Inni itti aanu Ijipshiyaan paawundiidha. Ijipshiyaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaa 2.95 oolee jira. Hordoftootaaf jaallatamtoota kiyya viidiyoon kiyya kana fakkaata turtii gaarii laayikii.